Asoosama Hawwii kutaa lammaffaa barreessaan Isaayyaas Hordofaa. Obstaalichi mana wal'aansa fayyaa Tafarii Mokonnon jedhama. Gargaarsa hakiimii biyya Siwiidinii Dookter Seederkiivist Dachaamaa Kumsaa Morodaa Fiitaa Waraarii Dibaabaa fi Raas Tafarii Mokonnoniin ji'oon Kololeessaa bara 1923 akka lakkoofsa Awurooppaatti ijaarame. Hojii mana wal'aansa fayyichaa kan hoogganan hakiimota Siwiidinii yoo ta'an illee hakiimoti biyya Noorweey fi Fiinlaandii irraa dhufanis jiru. Isaan kana gidduudhaa obbo jireenyaa baay'ee kan jaallattu hakiimi biyya Siwiidinii Ruut jedhamtuudha. Hojjettooti achi keessaa Giiftii Ruut jedhanii ishee waamu. Giiftii Ruut obbo jireenyaa sababii jaallattuuf jireenyaan nama jabaadha, machooftuu miti, waardiyyaa jabaadha jetti afaan Oromootiin. Obbo jireenyaa yeroo argattu wajjin haasa'uudhaan jajjabeessiti. Obbo jireenyaanis gaafa horii dhaban Ruutiin deemanii dubbisu. Giiftii Ruut attam jirtu jedhu amalaaf. Jireenya attam fayyaadhaa, rakkoon jira jettee gaafatti. Obbo jireenyaanis lakki anoo harka keessanii yaade jechaa amalaaf lafa ilaalaa mataa huqqatu. Isheenis ahaa birrii rakkattee ittiin jettee kan ishee harka jiru keessaa itti kennitee deemte. Obbo jireenyaan dubbii Giiftii Ruut keessaa kan isaaniin dinquu afaan Oromoo akka gaariitti dubbachuu isheedha. yaa Faranjii, afaan Oromoo kan Sidaamni tuffatu jaallatti. Yeroo Oromoo wal'aantu afaan Oromootiin itti dubbatti. Warri Sidaamaa tokko tokko tuffii irraan kan ka'e utuu beekanii hin beeknu jedhu. Faranjiin kanumatti Habashaa caalti. Amaariffa dhiisanii afaan Oromoo barachuu isaanii bu'aa isaa beekaniiti miti. Biyya Oromoo keessa waan hojjennuuf afaan Oromoo baruu qabna jedhanii baratanii ittiin hojjetu. Haalli faranjootaa kunniin obbo jireenyaa baay'ee dinqisiisa. Faranjoonni obstaalichaa Dookter Stiik Kiyaas Maargareet Ingiriid Guunar Dookter Maar jedhamu. Isaan kunniin afaan Oromoo baruuf yaadii guddaa godhu. Giiftii Ruutii fi isaan tokko tokko garuu dhukkubsattoota dubbisuuf turjumaan utuu hin barbaadin afaan Oromootiin dhukkuba isaanii gaafatanii wal'aansa fayyaa kennu. Keessumaa obbo jireenyaa kan garaa isaan nyaatu Giiftii Ruut yeroo obbo jireenyaa argitu jireenya meerri mucaan hin jiru maali? Dafiiti mucaa godhadhu, biyya Siwiidinii fuudhee deemee achitti barsiisee dooktera yookaan hakiimii ta'ee deebi'ee dhufee si gargaara. Birriin siif kennu kun yeroof malee furmaata waaraan ta'u. Dafii mucaa godhadhu kan isheen ittiin jettudha. Isaanis maal godharee humna Waaqayyoo ta'eeti malee anaa fi bashaatuun yaaddoo kanaan yoom rabnee irribinu fudhatee beekaa jechuudhaan qoosaadhaan deebii kennuuf. Garuu hamma dhugaa ta'utti gammachuu isaanii utuu ifa hin baasin ukkaamsanii calluma jedhuun malee mallattoo gammachuu haadha manaa isaanii irraa argan garaatti qabatanii Giiftii Ruutiin dubbisaa turan. Egaa ji'a 9 ga'uun hin oolu. Kunoo har'a haati manaa isaanii aadde Bashaatuun ilma deesse. Waan kana ta'eef har'a gammachuu isaanii ifa baasan. Sababii kana irraa ka'uudhaan ture namoota firri jalaa dhukkubsatee dubbisuuf mana wal'aansa fayyaa dhufan sa'aatii malee ol kan galchan. Utuu dhugaatii alkoolii hin dhugin gammachuudhaan machaa'an. Fuulli isaanii akka biiftuu ife. Kan dhaga'e baga gammaddan, baga maqaa giddiratti yaabbee akkas malee jechuudhaan gatitti isaanii dhungachuudhaan gammachuu isaanii ibsu. Dubartoonni gandaa ammoo harka fuudhaa dhaqanii mana obbo jireenyaa mana gammachuu godhaniiru. Gaafa bultii 5ffaa dinsiriin qofaa ishee dubartoota harka fuudhaa dhufan keessumsiifte. Haati Masqalee illee booda dhufaniifi. Haati Masqalee ganda sana keessatti dubartii deessisuudhaan gargaarsa guddaa kan godhan
maanguddoo beekamoodha. Akkuma achi ga'aniin marqaa fi saamexa gabatee irratti baasanii keessummootaaf dhiyeessuudhaan dinsirii hojii gargaaran. Kana boodas akka jechuudhaan wal jalaa qabuudhaan weeddisanii. ilmu mako satate agofte namalate azofte namawampi kamaram namalatu adofi namalatu la doko badani kamte bagof kalte kilo guna tanada bare chusimoduma marami dela tiriko tura kilo guna tanada bare chusimoduma suko jete marami suko hamari shanaka wote yero tidak shanawamate hikamte date na irra fate jete marami. Eega akkas jedhanii weeddisanii booda dubartii dhala dhabdeef ammoo akkas jedhanii weeddisanii. Shamdesu yamara abdura nagesu akka abba fagabeka irra gade kachisa akka bawarra beka nitide sudachisa gego jede na chapse gindo sana bachisa yamara nunda piti rakoko na fiti Yokan ilmona afte, ikata muka fata. Yokan ilmana keni, ikata muka fata. Yokan urbana keni, bekuta muka fata. Yokan duana keni, wae kono fata. Kana booda adde Dinsiriin akkas jechuudhaan weeddifte. Asham desu yamara. Adudan nagesu jaldesi badakomi kami wabachisa abduris bachundine maram tu bachachisa amma tumare kai abdudan mujakene pincarin darsadahe wani shenjetulala asham desu yamara abdudan nagesu jechuudhaan Dinsirii weeddiftee maaramiin kadhatte. Obbo jireenyaanis yaa Waaqa galata kee jechuudhaan gammachuu isaanii kana giiftii Ruutitti deemanii himan. Ruutis baay'ee gammaddee uffataa fi gargaarsa horii kenniteef. Barumsas hamma achi jirtutti gargaaruuf gaafa biyya isheetti deebitu immoo achirraa akka ergituuf mucaan 0-12 raawwatu biyya Siwiidiniitti fudhattee akka barsiiftuu waadaa seenteef. Kanumaan jireenyi isaanii du'ee ture. Lubbuu horachuu isaatti ilma argatan kana Latii jedhanii moggaasan. Latii jireenyaa. Ollaa isaanii kan ta'an aadde Dinsirii fi obbo Bulchaan garuu jireenya isaanii hamma ammaatti gaaf tokkollee gammachuu hin qabani. Sababiin kanaas dhala dhabuu isaaniiti. Dinsiriin Latii akka lubbuu isheetti jaallatti. Isumaan gadda ishee obsiti. Guyyaa guutuu dugda ishee irraan bu'u. Bifti isaa diimaa baay'ee bareedaa kan nama mararuudha. Qaamni isaa guutuu gichillaan kun yeroo miila lamaan dhaabbatee xiqqoo lama tarkaanfatee madaala qaama isaa eeggachuu dadhabee yeroo harkaan lafa qabatu wayyoo anaan jettee fiigdee dursitee lafa kufee kan isa kaastuu aadde Dinsiriidha. Aadde Bashaatuun maqumaaf deesse malee mucaayyoo ofirratti fincaa'es bobba'ees kan irraa haxooftee dhiqxee itti uwwistu aadde Dinsiriidha. Haati Latii yoo mucaa ishee yaaddee mee fidii aadde Dinsirii koo nanoosisa jechuudhaan tooftaadhaan harkaa fudhatti. Kana malee aadde Dinsiriin tole hin jettu. amma mee yaa Bashaatuu koo mucaan nan beelee yoomsiin jedhe jechuudhaan itti dallanti. Gaaf tokko immoo yeroo aadde Bashaatuun harkaa fudhattu
Guyyaa guutuu bu'aa ooltee ittiin ooddi. Ati maal na goote? Maaramiituun wal caalchise jechuudhaan qeeqxeen. Akkas walitti dubbatan malee dubartoonni lamaan kun akka obbolaatti akka maatii tokkootti jaalalaan waliin jiraatu. Latiinis yeroo aadde Dinsirii argu jaalala irraan kan ka'e akka haadha isaatti harka isaa afarsaa itti fiiga. Yeroo kana aadde Dinsiriin ol fudhattee dhungattee fi baattee waggaa wajjin taphattu baay'ee nama dinqu. Ani maal abbaa koo si godhu? Gooftaa koo si liqimsuu? Yeroo ittiin jettu innis hee jechaa gorora isaa yeroo ilkaan ishee fuulduree lamaan gidduu gadi lolaasaa kolfu nama marara. Akka kanaan aadde Dinsiriin dhala dhabde argachuuf utuu hawwitu Latiin dhalatee waggaa lammaffaa irratti durba deesse. Kanawwan dhabanii jireenya isaanii inni gaddaan golgamee ture gammachuudhaan bakka bu'e. Kanawwaa turan waan argataniif maqaa ishee Hawwii jedhanii moggaasan. Maatiin lamaan kunniin dhala argachuu isaaniitti Waaqa isaanii galateeffachaa jireenyaa wajjin qabsaa'uu itti fufan. Ijoolleen kunneenis qe'ee isaanii keessa burraaqanii taphachaa oolu. Warri isaaniis jireenya isaanii fooyya'uu diddeetti yoo gaddanillee daa'imman isaanii yeroo akkas fiiganii taphatan gaddi isaanii gammachuutti geddarama. Guyyaa gaaf tokko haati Latii bashaatuun biqila farsoo ala aftee daanqoon duraa facaasnaan kuti kuti jechaa dhagaatti darbachaa gadi baatee yeroo ofirraa dugda duubaatti mil'attu dallaa mana gara harka bitaan habaaboo gidduutti waa argite. Afaan ishee qabattee haadha Hawwii aadde Dinsirii waamte. Haadha Hawwii, haadha Hawwii, woo kottu adaraa Waaqaa raajii ijoolleen hojjechaa jirtu ilaali jettee sagalee ishee gadi qabdee waamte. Hawwiin Latiidhaan ati dhirsa kooti miti? Eeyyee. Kottu as ciisnaa. Latii kottu egaa ciisi jetteen. Innis tole jedhee akka tasaa ciqilee isaatiin rukunnaan bu'aa ol kaatee dhagaa lafaa fudhattee rukutuuf itti aggaamte. Kana gidduutti haati Hawwii hin dhiistuu mee jechaa harcummee lafaa fudhattee itti qajeelte. Kana booda miilla ishee jala ittiin waxaltee Latiin gaafa kana argu kotte na baasi jedhee gara mana borootti fiige. Haati Hawwii garuu Hawwii harka tokkoon qabattee harka tokkoon harcummichaa miilla ishee jala waxalte. Eenyutu sitti agarsiise? Eenyuma abbaasaatu sitti agarsiise? Jechaa hamma lafa irraa gangalattee iyyitee maraattutti waxaltee gadi dhiiste. Kana booddee haati ijoollee lamaanuu walitti kolfaa erga turanii booda aadde Dinsiriin kokkolfaa maal haadhoo koo ijoollee seenaa kana maal gochuu wayyaa? Maal raajiin akkasii garaa keenya keessatti bartee baate moo dubbii akkasii eessatti barani? Maaltu itti agarsiise? jettee aadde Bashaatuunis lammata waan akkasii goonaan abbaa diggaa waamnee gurra keessan isinirraa mursiisne jechuudhaan sodaachiste. Abbaan diggaa ijoollee ganda sanaa kan dhagna qabu waan ta'eef ijoolleen baay'ee isa sodaatu. Yeroo karaa irratti fageenyaan isa argan gara mana isaaniitti fiiganii isa dhokatu. Abbaan diggaa dhufuun isaa fagootti beekama. Yeroo karaa irra adeemu sagalee isaa ol fuudhee weeddisaa sababii deemuuf ijoolleen isa ta'uu fagootti baru. Yeroo taphatanis daandii konkolaataatti ol hin ba'an. Abbaa diggaa sababii sodaataniif mana isaanii biraa fagaatanii hin deeman. Guyyaa guutuu hiriyoottan isaanii ollaa jiranii wajjin taphachaa oolu. Haati Hawwiis taatee haati Latii yoo naannoo mana isaan dhaban mana ollaa isaanii deemanii as jirtuu jechuudhaan nagummaa isaanii hubatanii deebi'u. Hiriyoota isaanii kan ollaatti argaman Walloo, Bissii, Funxur, Sheebaa jedhamanii wajjin meeshtaphee giiftii root Latiif kenniteen taphatu. Dhoqqees bukeessanii
fincaanitti fincaanii ittoodha jedhanii baalammoo kutanii buddeena jedhanii mukammoo muranii dhadhaabanii mana jedhanii ijaaranii deebisanii ammoo diigu. Abbaa manaa fi haadha manaa jedhanii wal fuudhanii tokkooyyee lamooyyee jechaa taphoota garaagaraa fi kan kana fakkaatan taphachaa oolu malee naannoo qe'ee isaanii irraa fagaatanii ganda gara biraa hin deeman. Haati latii mana jireenya ishee keessatti shaayii fi daabboo sababii gurgurtuuf sukkaara baala shaayii fi daabboo bituu yeroo deemtu ganda Shawaa Baarrii jedhamee beekamu deemtee mana daabboo Abbaa Muhammadii daabboo mana Muhammad Aliitti zayitii sukkaaraa fi baala shaayii gabaa kamisaa ganda Bakke Jaamaa yoo buute ammoo suuqii Mujaahid Gabra Mikaa'el Seeyfuu fi isaan kaan biraa meeshaa mana keessaa bituu yeroo deemtee deebitu eebba arabii karameellaa kennuu fi kan isheenis bittee dhufte isaanii kenniti. Aadde Bashaatu yookaan aadde Disrii keessaa tokko yeroo gabaa dhaqoof ka'an hawwii fi lateen gabaa deemtuu isinii wajjin deemna jechuudhaan itti bo'uun kan baramedha. Garuu karameellaa fi muuzii isinii bitee dhufaatii hin boo'inaa jechuudhaan sossobanii of biraa deebisu. Yoo waan baay'ee hin bitan ta'e garuu af tokko tokko fuudhanii deemu. Obbo Bulchaan hojii isaa isa guyyaa hojjechuuf buna isaa dhugee buddeena isaa nyaatee faxaree burrusaa fi qottoo isaa rarraafatee bakka hojii isaa oola malee guyyaa manatti hin deebi'u. Obbo Jireenyaanis akkasuma. Haa ta'u malee guyyaa gaafa waardiyyaan dabaree isaanii ta'ee ganama bahanii galgala galu. Nyaata guyyaa achuma obstaala keessaa sababii nyaataniif guyyaa manatti hin galan. Gaaf tokko haati ijoollee lamaanuu gabaa wajjin deemuun dirqiitti ta'e. Garuu kanan duratti lamaan isaanii wajjin al tokko manaa hin ba'an. Tokko yoo gabaa deemte isheen hafte immoo ijoollee fi qe'ee eegaa hojii mana keessaa hojjechaa turti. Garuu har'a lamaanuu dhimma cimaa sababii itti ta'eef hafuu hin dandeenye. Aadde Disriin yoo har'a deemtee ashaaroo mana baaburaatti geessitee daaksifte malee farsoon ishee duraa kan badu ta'a. Aadde Bashaatuunis akkasuma yoo har'a gabaa dhaqxee midhaan bittee daaksifte malee waan nyaatan dhumeera. Kanaaf lamaanuu hawwii fi latii mana ollaa isaanii mana haadha Walloo geessan. Haati Walloos ijoollee kana lamaan baay'ee jaallatu. Boo harroo hin soorome jabboolee immoo raakoo guutte elaa qe'ee kana keessaa akka hin baane asuma kellaa keessa taphadhaa jedhanii mucaa isaanii Walloo akeekkachiisanii gara mana borootti naanna'anii burtukaana ciranii sadanuuf kennanii gara buddeena tolchaa turanitti deebi'an.